ani hindu'u jireenyattan jiraadha malee gaarummaa gooftaa koon odeessa seexaana garaa isheen bobeessa haleluuyaa. Ani hindu'u jireenyattan jiraadha malee gaarummaa gooftaa koon odeessa seexaana garaa isheen bobeessa haleluuyaa. Ani hindu'u jireenyattan jiraadha malee gaarummaa gooftaa koon odeessa seexaana garaa isheen bobeessa haleluuyaa. Qarmeeleewus gubbaa dhaqee yennaan taa'ee akaaf loltuu isaa 50 lakkaa'e yennaan ati ergee garaan koon sodaatu waaqarraa naa dhufa abiddi isaan nyaatu haleluuyaa. Qarmeeleewus gubbaa dhaqee yennaan taa'ee akaaf loltuu isaa 50 lakkaa'e yennaan ati ergee garaan koon sodaatu waaqarraa naa dhufa abiddi isaan nyaatu haleluuyaa. Ani hindu'u jireenyattan jiraadha malee gaarummaa gooftaa koon odeessa seexaana garaa isheen bobeessa haleluuyaa haleluuyaa. Mara dialaba gandoora irraa baababa dialaba gandoo proogaddina magandoora labaddiya. Maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu obboloota koo. Hindu'u ani jireenyattan jiraadha malee gaarummaa waaqayyoo koon nan labsa haleluuyaa. Seexanni yeroo baay'ee karaatti nu hambisuuf yaala. Waaqayyo garuu mataa diina keenyaarra dhaabbanne akka nuyi ulfina waaqayyoo kana ol qabnu carraanuuf kenna. Waaqayyo carraanaaf kenne obboloota koo. Isa na ajjeesuuf isa na bal'eessuuf na doorsisaa turerra na dhaabee mataasaarra na dhaabee ulfina isaa akkan dubbadhu waaqayyo carraanaa kenne kanaaf maqaansaa bara baraan haa galateeffamu. Ulfinni isaaf haa ta'u haleluuyaa. Waaqayyo jennaan hin argee obboloota koo. Waaqayyo biraa taanaan hin jiraadhe. Inni na jiraachisa jiraataadha. Inni jiraataa bara baraati. Isaanan jiraadhe har'a gahe. Isaafan dhugaa ba'uu dhufe egaa. Isaafan gaarummaa waaqayyoo iyyuu ganaan labsa. Yoo diinni keenya wanta baay'ee yaale waaqayyo garuu akeeka diina keenya karaatti hambisa haleluuyaa. Saba Israa'el duukaa garaa jabaatee Fara'oon duukaa bu'e. Kakuu isaanii gidduu lixuudhaaf garaa jabaatee duukaa bu'e. Hin dide biraa hafuu. Gaafa yeroo waaqayyoo ga'u garuu waaqayyo biraa kutee isaan hambise haleluuyaa. Inni jabaatee na duukaa bu'aa ture. Inni na ajjeesuuf karaatti na hambisuuf kakuu koo bira kan hin geenye inni na duukaa bu'aa ture. Waaqayyo na biraa hambisee akkuma saba Israa'el galaana sana ce'anii waaqayyoon galateeffatan. Anis waaqayyo galaana du'aa sana na ceesise har'a waaqayyoon akkan galateeffadhuuf carraanaa kenne. Maqaansaa bara baraan haa eebbifamu. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u saba waaqayyoo. Namni warri kutaa koo jalqabaa dhaggeeffattan warri samma lammaffaa kana dhaggeeffachaa jirtan nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u. Waaqayyo isina eebbisu. Miibii dhuga ba'umsi kun nama tokko gargaara. Nama tokko jajjabeessa. Nama tokkoof bu'aa buusa hidheetan kana namanu. Waaqayyoon itti galateeffachuurrayyuu bu'aa nama tokkoof taa'een amana haleluuyaa. Waaqayyootu immoo godha hafuura waaqayyootu godha. Hafuura waaqayyootu dhuga ba'umsa kanaan hojjeta haleluuyaa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Ulfinni bara baraan isaaf haa ta'u. Guddaadha waaqayyo keenya. Gaariidha waaqayyo keenya. Akkas jedha mul'ata 12:11 irratti. Obboloonni keenya immoo dhiiga holichaatiin dubbii isa dhugaa ba'aniinis isa moo'aniiru jedha. Maatiyos 12:11. Obboloonni keenya immoo dhiiga holichaatiin dubbii isa dhugaa ba'aniinis isa moo'aniiru jedha. Sagamiin isa isaan doorsisu, isa isaan ajjeesu barbaadu, isa dhuga ba'umsa isaaniitiin isa moo'aniiru jedha. Haleluuyaa. Waaqayyo moo'icha nuuf kenna dhuga ba'umsa keenyaan. Darbinee akka nu himoonu isa nu bal'eessuu barbaadu isa mana keenya irratti jireenya keenya irratti
maatii keenya irratti ijoollee keenya irratti xiyyeeffate kakuu waaqayyoo bira akka isaa nu hin geenyeef isa nu duukaa bu'u isa irratti moo'icha nuuf kenna dhugaa ba'umsi keenya. Kanaaf waaqayyoon dhugaa ba'uuf calluma hin jennu saba waaqayyoo. Maqaan isaa eebbifamu. Kanaaf waaqayyo kun ittiin galateeffadha. Waaqayyo sanni jireenya koo keessatti godhe oolmaa gurguddaa waaqayyo naaf oole mana koorra na jiraachise waaqayyo isa karaatti na hambisuu dhuferra waaqayyo irra na dhaabee har'a kunuu galata isaan faarfadha. Har'a kunuu oolmaa isaan dubbadha. Har'a garuu gaarummaa isaan dubbadha. Fayyisuu waaqayyo oolchuu waaqayyo oolchaadha. Haleluuyaa. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Ulfinni isaaf haa ta'u. Egaa kutaa koo lammaffaa ittiin darbaa. Ergan kana ergan egaa wanta jireenya koorra jiru kana dhaga'e booddee baay'ee gaaffinatti ta'a ture. Maaliif kakuu gurguddaan qaba? Waaqayyo kanan siin godha kan inni naan jedhee baay'eetu jira kanan barreeffadhee qabu. Karaa namoota adda addaa waaqayyo kan inni natti dubbate. Gaafan jalqaba waa'ee kana dhaga'u akkamittiin kakuun koo kunuu jireenya koo irratti raa'anne kakuu kana eegaan jira. Akkamittiin kaansariidhaan du'a jedhee yaada. Nan du'a jedhee waan yaaduuf yeroon dhagee akkamitti kun ta'uu danda'a gaaffii guddaan qaban ture. Garuu saba waaqayyoo. Kakuu waaqayyo nuuf kakate ittiin nu ga'a. Wanti barbaade ta'uyyuu jireenya keenya keessatti. Wanta barbaadne keessa darbinu malee waaqayyo kakuu sanaan nu ga'a. Kakuun jireenya koorra jiru na eega obboloota koo. Maaliif naa kakateera ka waaqayyo? Naafti dubbateera ka waaqayyo? Kanaaf waaqayyo kakuu sana jireenya koo keessatti raa'achuu jalqabaera. Hojjechaa jira waaqayyo. Ganaammoo hojjeta ganaammoo fiixaan baasa waaqayyo. Kanaaf inni ajjeesu kun narratti aboon qabaanne. Egaa olin deebi'ee gaafa sanbaduraanii biyya keessa jiraadhu kana ga'ee sanbaduraa ga'een guyyaa sanbataa sanaa abbaa manaa kootti nimeen dhageenye ture hamma sanaatti. Egaa baay'ee gadda guddaa ta'e mana keenyatti guyyaa sanbataa sana namni nu dubbisuu dhufanii dhiiti morma koorraa guddatee ture isa arganii utuma nu kadhatanii kana keessa humna ajjeesutu jira. Waaqayyo garuu humna sana keessaa fuudheera. Gidduu galeera isa jedhu waaqayyo natti dubbatee ammas waaqayyo abdii kakuunaa gala amantii koo jabeessuudhaafi waaqayyo ammayyuu natti dubbataa maqaan waaqayyo haa eebbifamu. Waaqayyo natti dubbata obboloota koo. Waaqayyo calluma hin jedhu haala keessa jirru keessatti waaqayyotu yoo calluma nuun jedhee abdii kutanna. Garuu akka nuyi abdiin kutanneef nu wajjin jiraachuu isaan mirkaneessuu fi waaqayyo ergamaa isaa nutti ergee nutti dubbata. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Ammayyuu waaqayyo amantii koo jajjabeessuu barbaada. Akkan hin duune kun isa na ajjeesu dhufu yoo ta'eyyuu waaqayyo garuu akka gidduu galee na oolchu waaqayyo ammayyuu natti dubbata. Maqaa waaqayyoo haa eebbifamu. Egaa sanbata sana hin darbinee dafnoosaa mana qorichaa bilbileen appointmentii qabadhee. Doktariin kun egaa doktarii onkolojiiti, doktarii kaansariiti. Inni morma koorraa kun saampiliin fuudhamuutu irra jiraata jedhamee appointmentii koo eegee dhaqee isa morma koorraa baay'ee dhiita'e jiru sana muranii keessaa baasanii saampilii immoo fuudhanii erga isaan saampilii fuudhanii booddee doktarii kootti hin deebi'ee jechuudha. Saampilicha laaltee siitiskaanis na kaasanii turanii. Saampilichi rizaaltiin isaa deebinaanii kaansariiti qabduu large B cell lymphoomaadha naan jettee innis egaa limfinoodii keessatti guddataa jechuudha. Large B cell lymphoma aggressive large B cell lymphoma dha jettee
isa booddee CT scaanii isa kanaan dura ka'eef sammaa wal bira qabdi yeroo laaltu inni morma inni qoma koorra ture seentimeetiri 10-12tti guddate inni morma koorra jiru immoo 2-5 inni morma koo gara kana jiru immoo innis gara 2 ta'ee onnee koo jala faca'eera somba koo jala faca'ee jira. Ammagaa treatmentii isaa natti dubbachuutti kaatee kiimoo akkaminaa kennuun akka seera jiraatu achumaan gaafa isheen PET scaanii ka'uus irra jiraatatu kiimoo kanas hin jalqabinii jettee anoo kiimoon fudhadhuun jedheen maaliifii naan jette kiimoo fudhachuun barbaadu ani gaammayyuu seexanni immoo isa yaadde bakkaan ga'uu barbaada jireenya namaa sammuu namaatti maa'ee bahee jechuudha ammayyuu nan du'aadhuma yaadan ture hammam waaqayyo natti dubbatuyyuu waaqayyo nu haa gargaaru obboloota koo isa seexanni nutti dubbatu tuun ta'in isa foonni keenya nutti dubbatu tuun ta'in isa waaqayyo nutti dubbatu dhaga'uu akka dandeenyuuf waaqayyo nu haa gargaaru waaqayyo garuu waldhaalummaa koo itti dabarsee nan laanne waaqayyoon dubbate dooktarii sana keessaan ani gaa kan yaadaa ture yeroo baay'ee namni kaanser dhukkubsatanii saayid effektii kiimoo sanaatiin kan baay'ee miidhaman jiru liiveriin isaanii kaleen isaanii wanti adda addaa isaanii kan ittiin miidhamee gara caalaayyuu saayid effektii isaatiin kan du'an jiru waan ta'eefi kaan immoo kiimoos fudhatanii maayidhanis dhummi isaanii du'umu waan ta'eefi amma gaa seexanni kana yaada koo keessa kaa'ee jechuudha sanas gootee hunduutaa hin fudhatiniidha kan sammuu kootti dubbatu waaqayyo garuu hunduutu naan jedheera qalbifadhaa karaa namoota sadanii tokko waaqayyo hinduutu kaanserii kanaan hinduutu naan jedheera stiil garuu seexanni abdiin kutanne ammas hin dhufe lakkiin duutaatii hin fudhatin kiimoo kanaa waaqayyo saa ifatu na jennaanii yoo kiimoo kana fudhachuu baattee kaanseriin kunii ji'a tokko yookiin ji'a 2 gidduutti si ajjeesuu danda'a naan jette ijoolleen qabduu naan jette qaba ijoolleen jedheen maarree ijoollee keetiif jiraachuun dandeessuu maaliif yoo kiimoo kana fudhatte chaansiin fayyuu keetii jiraa naan jette gaafa seen waa'ee ijoollee natti kaaftuu isa booddee yaada koo geeddareen nan fudhaan jedheeni. Maaliif jireenyi keenya yeroo ijoollee biyya lafaatti finnu jireenyi keenya ijoollee keenyaaf isa booddee ijoollee keenyaaf yaanna caalaa amma waa'ee gaafa amma nan murteessee wanta fe'ee ta'uyyuu keessan darbaa ijoollee kootiif jedheetanii toleen jedheetti walii galee garuu PET scaanii ka'uun irra ture. Utuu kiimoo sana naan kenninii kaanseriin kunii eessatti akka faca'ee jiru baruudhaaf jechuudha. Lafee koo keessaa saampilii fuudhanii kaanseriin sun lafee koo keessa hin jiru maqaan waaqayyoo haa eebbifamu garuu sammuu koo keessa akka inni jiru baruudhaaf immoo PET scaanii sana ka'uun irra ture. PET scaaniin sun immoo baay'ee mi'aa gara 9,000 yeroo sana gaa kanaaf inshuraansiin appiruuvii gochuutu irra ture hamma inshuraansii eeganitti 7 yeertuutu darbee hamma sana gidduutti garuu baay'ee na dhukkuba jechuudha hafuura baafachuu hin danda'u waa nyaachuu hin danda'u liqimsuu hin danda'u ganama sa'a PET scaanii ka'ee galgala isaa hafuura baafachuu hin dadhabe kanattan emerjensii dhaqee gaafan emerjensii dhaquu bishaan somba kunaannaa somba kootiitii liitirii 1 walakkaa waraabanii egaa kan baay'ee hojii PET scaanii sana ilaalanii rizaaltii isaa mataa koo keessa hin jiru rizaaltii isaa ilaalanii mataa koo keessa hin jiru kaanseriinii hojii waaqayyoo nama dhiba saba waaqayyoo kaanseriin kunii ji'a tokko gidduutti baay'ee faca'e baay'ee guddate hammam akka inni keessa koo ture immoo yoom akka inni jalqabe ani namni beeku hin jiru
hamma sana gidduutti limfinoodiin immoo jireenya keenya iddoo baay'ee wal ga'ee jira waan ta'eef salphaatti faca'uu waan danda'udha. Waaqayyo garuu humna ajjeesu kana jireenya koo keessa akka inni hin facaanee fi ukkaamsee harka waaqayyooti ukkaamsee qabe nan amana kana obboloota koo. Namni baay'een erga stage 4 ga'eetii kan irratti baramu jira. Kaanseriidhuma gara biraayyuu kun immoo salphaatti faca'uu danda'a jireenya namaa keessa. Garuu waaqayyoo akka inni lafee kootti hin facaanee akka inni sammuu koo keessatti hin facaanee waaqayyo ukkaamsee achitti eege. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Ulfinni bara baraan isaaf haa ta'u. Waaqayyo nuyi waaqeffannu waaqayyo gaariidha obboloota koo. Dabarsee du'atti nuun kennu. Kakuutu nurra jira. Kakuun yeroo nurra jiru waaqayyo kakuusaa sanaaf isa faansaa keessaa ba'ee fi waaqayyoon eeggata. Kanaaf isa diina keenya isa nuuf kakuu keenya gidduu galee karaatti nu hambisuu barbaadu dabarsee nuun kennu. Maqaa isaatiif jedhee jireenya keenya eega waaqayyo. Kanaaf ukkaamsee qabe waaqayyo akka inni iddoo biraatti hin facaane. Ankoo stage 2dha jechuudha. Qoma koo keessa jira, morma koo keessa jira. Yeroo sanatti stage 2dha kaanserichi. Na waaqayyotu kana hundumaa godhe na dhiba hojii waaqayyo. Gaarummaan waaqayyo na dhiba obboloota koo. Kakuu qabda obboleessa koo hin duutu. Kakuu qabda taanaan hin duutu. Haaleluyyaa. Waaqayyo dabarsee sin kennu. Maaliif waaqayyo dabarsee nan laanne? Sana ajjeesuuf na bal'eessuu dhufetti dabarsee nan laanne waaqayyo. Na B-cell lymphoma large B-cell lymphoma inni egaa amma mana qorichaan jira. Mana qorichaa dhaqee achitti ilaalanii achumatti kiimoonaa kennanii gidduu sanatti tun kiimoonaan kennin dura liqimsuu hin danda'u isiniin jedheera waan akka bishaanii duwwaan liqimsaa qoricha tokko naa kenninaan qonqoo koo keessatti na rakkatee daakaniitu wayi makaninaa kennanii isas liqimsuu hin dandeenye. Egaa baay'ee natti cimee ture jechuudha yeroo sana gaa torban meeqa gidduutti baay'ee natti cime. Isa booddee kiimoo sana achumatti naa kennanii kiimoon suni gaafa borumtii isaa gaafa na kaasanii baay'ee kaanserichi baay'ee reaaktiitti godheera kiimoo sanatti baay'ee gammadanii isa booddee akkam ba'ee klinikii koo dooktarii klinikii koo jirtu wajjin faalooppii akkan godhu ta'ee isa booddee torban sadiin kanan fudhadhu jechuudha kiimocha. Torbanii sadii fixeen torban sadaffaa isaatti deebi'ee dhaqee torban sadaffaa isaatti ammas kiimocha naa kennanii. Egaa kiimoon kunii kaansericha duwwaa miti kan inni miidhuu qaama keenyas keessumaa garaacha keenya baay'ee miidhaa. Rifeensa namarraa fixaa rifeensi koo narraa ceeraa narraa dhumee narraa bu'eera jechuudha. Nyaata nyaachuu hin dandeessanii nama ol nama jedha baay'ee qaama keessanis miidhaa jechuudha. Isa lammaffaan fudhee waaqayyo garuu naa wajjin ture torban isa jalqabaa kan inni baay'ee na dhukkubuu nyaata nyaachuu hin danda'u baay'ee waan xinnoo ishee nyaachuu danda'a waan kasuuppii ta'ee inni kaan garaacha koo na gubaa. Juusii waan kaakuu adda addaan yaalee na waaqayyo garuu na wajjin ture. Torbanii sadaffaa isaan fudhee torban arfaffaa isaan fudhee gaafan yeroo hundumaa mana qorichaa dhaquu hin ilaalu dhiiga fuudhaniitu akkamitti akka kaleen koo fi tiruun koo akkanitti reaaktii godhu hin ilaalu. Wanta hojii waaqayyoo garuu kaleen koos nagaadhaa, liveriin koos nagaadhaa, tokkitti white blood celliin koo hin jiru jechuun danda'ama. Marfee naa kennu akka inni isa ol kaasuuf immoo garuu marfachiyyuu hojjechuu hin danda'u. Baay'een infekshiniidhaa fi baay'een saaxilamtuudha jechuudha. Yeroon sun immoo yeroo fuluutii baay'ee of eeggachuutu narra ture.
egaa yeroon kiimoo fudhadhu kana keessatti wanta tokkoon yaadadhan ture. Ani warra dhukkubsatanii wajjiniin hojjedhaa. Dubartii tokkoon yaadadhe. Dubartii tokko utuman gargaaraa yeroo dubartiin kun kaansarii qabdi. Kaansarii doktorotii yeroo yertuutu akka hafeef itti himaniiru. Already hinduu ta'aniiru. Garuu gaafan ishee ilaaluu nama waaqayyoon waaqeffattuudha. Silkiirraa yeroo haasoftu waa'ee waaqayyoo dubbattii, waa'ee gaarummaa waaqayyoo dubbattii, kolfitii, baqa nagaan guutuudha jireenya ishee keessa. Achuma dhaabbadheetan ammatu ana ta'ee, ammatuun dhukkuba akkasiin qaba ta'ee, dhugumaan waaqayyoon galateeffadhaa. Du'a eeggachaa akkamitti waaqayyoon galateeffadha, akkamitti waaqayyoon galateeffatti, akkamitti danda'amaa jedhee baay'ee na dhiba ture. Sammuu kootiin ol na ta'a ture baay'ee. Akkamittiin dunduu ta'aniiroo isheen garuu waaqayyoon galateeffatti jedhee baay'een isatu natti dhufe. Yeroon kiimoo fudhachaa jiru kana manuman ture. Innaa keessi koo nagaa guutuu qaba ture. Waan ani kaansariidhaan dhukkubsadhee mana jiru tun ta'in waan dhukkubsadhee mana jiru iyyuu natti hin beekamu ture. Natti hin fakkaatu. Isa kan dubartii sanaatu natti dhufe. Maal jedha sagaleen waaqayyoo Filiphisius 4:7 nagaan waaqayyoo inni hubannaa namaa hundumaarra caalu jedha. Nagaan waaqayyoo inni hubannaa namaa hundumaarra caalus karaa Kiristoos Yesuus garaa keessaniif yaada keessan hin eegadha. Nagaan hubannaa koorra caala ture nagaa dubartiin sun qabdu. Baay'ee na dhiba ture. Haa akkamittiinitu waaqayyoon galateeffattutu dokteerotii baqa du'a isheetu eeggachaa jirtu. Edaa nagaan waaqayyoo nagaa sanuu beennu miti. Nagaa isaarraa boriinuu jireenya keenya keessatti qabnu miti. Nagaan waaqayyoo hubannaa namaa hundumaarra isa caaluudha obboloota koo. Sammuu keenya kanaa yaadne bira ga'uu hin dandeenyu. Edaa waaqayyotu na gargaare. Edaa nagaa waaqayyotu keessa koo nagaadhaan guute malee karaa Kiristoos Yesuus garaa keessaniif yaada keessan hin eegadha. Garaa keessaniif akkasin gaddaan hin cabne, yaada keessan akkasin yaadaan hin fudhatamne kan eegu yeroo rakkoof gidiraa tokko keessa jirtanii edaa nagaa waaqayyooti. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Nagaa akkasii nagaa nuyi eessaayyuu argachuu hin dandeenye waaqayyo nuuf kenne yeroo haala tokko keessa nu dabarsuu barbaadu. Nagaa sana keessa koo guutee ture obboloota koo. Nagaan qaban ture, nan gammadan ture, nan kolfan ture, ijoollee koo wajjin nan taphadhan ture. Galanni bara baraan isaaf haa ta'u, ulfinni isaaf haa ta'u. Wangeelii Yohaannis 14:27 irratti mamaa'edha. Nagaa isin biratti nan hambisaadha. Nagaa isin biratti nan hambisa. Nagaa koo isiniif nan kenna. Aan akka biyyi lafaa isiniif kennutti miti. Garaan keessan hin raafamin hin sodaatinis jedhama. Nagaa koo isin biratti nan dhisa. Nagaa waaqayyoo naannaa koo buufatee ture. Nagaa waaqayyoo mana koo keessa buufatee ture. Nagaa waaqayyoo naaf kenne sun jireenya koo eege, qalbii koo eege, yaada koo eege, hubannaa koo eege, ilaalcha koo eege. Haaleluyyaa. Ijoolleen koo jireenya koo laalanii, gadda koo laalanii akka isaan hin cabneef yeroo isaan mana barumsaatii ol lixan fuulli koo ifaadha. Waaqayyo nagaa koo eege ijoollee kootiif jedhee. Yeroo fuulli koo gammadee argan hin gammadu ijoolleen koo. Galanni isaaf haa ta'u. Nagaa isin biratti nan dhiisa. Nagaa koo isin biratti nan hambisa. Nagaa isa waaqayyo mana koo keessatti dhangalaase. Garaan keessan hin sodaatin, hin raafaminis jedhe. Egaa waaqayyo sodaa sana na keessaa buqqise obboloota koo. Garaan koo kan raafamne godhe waaqayyo. Akkan hin sodaanne, nan du'aa akkan hin sodaanne godhe waaqayyo. Dinqiidha hojii waaqayyo. Maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Waaqayyo keenya gaariidha. Waaqayyo keenya waaqa dhugaadha. Waaqayyo keenya waaqayyo amaanamaadha. Bara baraan ulfinni isaaf haa ta'u. Hooqobaan ililleen galanni teessoo isaarratti isaaf haa ta'u. Waaqayyoon naa galateeffadhaa obboloota koo. Haaleluyyaa. Gaariidha waaqayyo. Humna qabeessa waaqayyo. Danda'aadha waaqayyo. Ulfinni isaaf haa ta'u. Haaleluyyaa.
egaa eegumsi waaqayyoo na wajjiniin ture obboloota koo waan hundumtuu koo fayyaadha yeroo mana qorichaa dhaquu waan tokko namni jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee Florida irraa hojjedhu warri kaansarii qabanis hin dhufu yeroo baay'ee neutropenic fever kan jedhamu jira infectioniidhaan dhufu baay'een isaanii maaliif waa'ee inni irraa lolu kun baay'ee yeroo kiimoon sun baay'ee waan miidhuu fi neutropenic fever adda taayilanoliin illee gadi qabu kan hin dandeenye fa'iin dhufu turanii waaqayyo garuu kana hundumaarraa na eege. Kana hundumaa waan tokko tuun hin ta'in waaqayyoo na gargaare. Raawundii arfaffaa fudhadhee raawundii arfaffaa fixeen daganaa siitis kan na kaasanii raawundii 2 jalqabnaa 2 itti fufnaa naan jedhanii raawundii 6 fudhadhaa jechuudha 7 kana keessatti gaa natti fooyya'aa ture torbanuman kiimuu fudhadhu sana na dhukkuba malee 7 lammaffaa 7 sadaffaa baay'een gaarii ta'a anni koo sitti baraa dhufee mana sagadaayyuu dhaquuttan ka'ee amma gaa inshuraansiin koors dhumuu jala ga'ee kanaaf hojiitti deebi'uutu narra ture mana barumsaa immoo barachaan ture gidduutti kutuudheen mana barumsaa immoo nan galmeeffame haaleluuyaa waaqayyo nama gargaaru malee hin danda'amu obboloota koo mana barumsaa nan galmeeffame hojiitti nan deebi'ee maanajeriin koo arreenjinaa goote turte yeroon torbanisa jalqabaatu ta'in torbanisa lammaffaaf torbanisa sadaffaa akka naqee hojjedhuu fi yeroon sun yeroo fluu siizanitti siniin jedhee ture baay'ee hamaa ture yeroo sana immoo fluunii dhukkubsatootaa wajjin hojjedha waaqayyo garuu achi keessattis na gargaare. White County koo baay'ee xinnoo waan jiru yoo jedhameyyuu waaqayyo fluurraa na eegee bakka waaqayyo harki waaqayyo na wajjiniin ture dhugaa waaqayyo karaa adda addaa namoota adda addaa natti dubbata ture deddeebi'ee namni tokko akka inni dhukkubsachaa jiru iyyuu hin beeku ture mana keenya dhufee waaqayyo karaa isaa ergaa natti dubbate waaqayyo qaqaa gurraacha golee mana kanaarraa ni xaraguun argaa jedhe. Indegina immoo boolla mana kanaaf qotame waaqayyo biyyoo itti duuche isaa miila keessan irra dhaabuun argaedha. Waaqayyo ammayyuu na biraanaaf na obboloota koo fayyisuu isaa ammayyuu na mirkaneessaa dhuma deema waaqayyo. Inuma natti dubbata waaqayyo ergaa isaa naa erga waaqayyo maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Egaa waaqayyo gaarummaa gurguddaa natti agarsiisee raawundii isa lammaffaas nan fudhee raawundii isa shanaffaa fi ja'affaa nan fudhee indaganaan ilaalanii ammas baay'ee gaarii jira naan jedhanii baay'ee gaarii jira naan jedhanii amma gaa raawundicha hundumaa nan fixee maqaan isaa eebbifamu waaqayyo na gargaaree amma immoo radiyeeshinii fudhachuu sirraa tanaan jedhani morma koorraa qoma koorraa radiyeeshinii fudhachuun irraa sirra jiraata jedhanii namoota radiyeeshinii fudhatanii gogaan isaanii guggubate immoo baay'ee argaan ture. Amma gogaan koo kun morma koon guggubatachuudha jedheen baay'een sodaadhe radiyeeshinii sana garuu haa ta'u jedheen fudhadhee waan isin dhibu radiyeeshinii sana Monday through Friday fudhadhaa torban 3 guutuun fudhadhee gogaan koo garuu waan tokko yuutuun ta'in harki waaqayyooti irra ture obboloota koo haaleluuyaa isatti ergame hojjete malee gogaa koo hin miine radiyeeshiniin sun bara baraan maqaan isaa eebbifamu morma koo irratti humtuun taanee isas nan fixee gara Jaanwaarii jechuudha kanan fixee waaqayyoo bara baraan ulfaatu waaqayyoo akka kanatti keessana dabarse obboloota koo seexannillee darbatamuullee akkan kufuttiin darbatamee ture Daawit waaqayyo garuu na gargaareedha seexanni akkan badduu bahutti na darbatee ture akkan kufee achi nafutti na darbatee ture waaqayyo garuu na gargaare har'a akkan dhugaa isaaf bahu gaarummaa isaa akkan labsu amanamummaa waaqayyo akkan dubbadhu kakuun waaqayyo jireenya keenya keessatti nuuf gale akkan raatu akkan dhugaa bahu
waaqayyo carraa guddaa kana naa kenneef maqaan isaa eebbifamu. Faarsaa 50:15 irratti maal jedha? Guyyaa rakkinaatti na waammadhu ani isa keessaa butee sin baasa ati immoo ulfina anaaf hin laattaa. Haleluuyaa. Guyyaa rakkinaatti na waammadhu aan isa keessaa butee sin baasa. Waaqayyo rakkoof gidiraa dhiphina sana keessaa boolla du'aa sana keessaa waaqayyo harkisee na baase. Ani immoo isa keessaa butee sin baasa jedhe. Waaqayyo butee na baase. Boolla du'aa sana keessaa isa seexanni keessatti na darbachuudhaaf dhufe keessaa waaqayyo butee na baase. Haleluuyaa. Baay'ee waaqayyoon guddisee galateeffadha. Yeroo sana humnan ittiin kadhadhu iyyuu hin qabun ture. Faarfannaan dhaggeeffadhan ture. Baay'ee faarfannaan dhaggeeffadhaa. Namootni na kadhatan muraasi jiru turanii waaqayyo garuu hin dhagaye. Waaqayyo garuu hin dhagaye obboloota koo. Ani immoo ati immoo ulfina anaaf hin laattaa. An butee sin baasa ati immoo ulfina anaaf hin laattaa. Ulfinni hundumtu waaqayyo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Ulfinni hundumtu isa amanamaa kanaaf haa ta'u obboloota koo. Seexannillee akkasin jedhan ture bakka ijoolleen koo xixinnoo waan turanii fi giraajuweeshinii isaaniillee hin argu jechuudha jedhee yaadan ture. 12 yeroo isaan fixan illee argu jechuudha. Bakka giraajuweeshinii ijoollee kootiin argu jedhee insan yaadan ture. Waaqayyo garuu haayiskuulii isaanii fixuutu hin ta'in akka kooleejii yeroo isaan fixan na agarsiise. Maqaan isaa eebbifamu. Waaqayyo mugaa ila isaaniitiinis nagaa. Haleluuyaa. Waaqayyo ijaan na agarsiisa. Gaarummaa isaa ganaa na lakkoofsisa waaqayyo. Ganaa amanamummaa isaa na lakkoofsisa waaqayyo. Waaqayyo inni dubbate ganaa jireenya koo irratti fiixaan ba'a. Bara baraan maqaan isaa eebbifamu. Diinni keenya haqqaanaa'u. Diinni keenya hasalphatu. Diina keenyaaf salphina. Waaqayyoof ulfina. Nuuf immoo eebba. Haleluuyaa. Dhuga ba'umsi waaqayyo maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Ulfinni isaaf haa ta'u. Egaa yeroo kana dhuga ba'umsa koo nan fixee hojii koottis nan deebi'ee mana barumsaa koos nan dhaqee bakka waan irraa na hir'ise hin qabu waaqayyo. Ijoollee koos nan guddifadhe. Ijoolleen koos haadha malee nafnee manni koon dhonnee waaqayyo naa wajjin ture. Waaqayyo ammayyuu naa wajjiniin jira. Mana koo keessa jira. Saba waaqayyoo waaqayyo moo'ichatti nu ceesisa. Wanta waaqayyo jireenya keessan keessatti hojjete qabattanii hin taa'inaa. Carraa argattaniin dhugaa ba'a obboloota koo. Maaliif dhuga ba'umsa keenyaan moo'ichinuu ta'a? Dhuga ba'umsa keenyaan waan hundumtuu nuu mijateedhaaf miti. Isa mijanne irra dhaabbannee dhugaa baana. Isa nuu mijanne sana waaqayyo hojjete nu agarsiisa. Waaqayyoonni kaleessa amaname har'as amanamaa obboloota koo. Egaa namni waaqayyoon eeggachaa jirtu, namni dhukkubsachaa jirtu, na kaansiriidhaanis haa ta'u, maaliinis haa ta'u, sabi waaqayyoon eeggachaa jirtan. Isa diinni isinitti darbatetu hin ta'in kakuu waaqayyootu jireenya keessan keessatti raa'ata obboloota koo. Isa waaqayyo dubbatetu jireenya keessan keessatti fiixaan ba'a malee isa diinni dubbate miti. Waaqayyo xala'aa sobaa isa diinni fidee mana keenya dhufu, isa diinni gara jireenya keenya baatee dhufu waaqayyo irkaa fuudhee waaqayyo xalaa jireenyaa nuuf kenna. Ergaa jireenyaa nuuf qaba waaqayyo. Du'a karaatti hambisa waaqayyo. Badiisa nu oolcha waaqayyo. Haleluuyaa. Maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Lubbuun yaaddoo keessa jirtu, lubbuun dhukkubsachaa jirtu, kan labsiin du'aa sirratti ba'e. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hin kadhanna. Haleluuyaa. Waaqayyo amanamaadha. Harki waaqayyo jira. Fayyisuuf hin gabaabbanne harki waaqayyo. Oolchuuf hin gabaabbanne harki waaqayyo. Amanummaan waaqayyo bara baraan jiraata. Gaarummaan waaqayyo bara baraan hin jiraata. Haleluuyaa. Rama dina magandora la badia plora gana madiana magaya. Shema diana magando Yesus Kristus. Barabaraan maqaan kee eebbifamu yaa waaqayyo. Barabaraan ulfinni siif haa ta'u waaqayyo. Gaarummaa kee jireenya koo keessatti arge gooftaa. Ati dhugumaan gaariidha. Amanamummaa kee jireenya koo keessatti arge. Ati dhugumaan amanamaadha. Ati waaqayyo gaariidha. Haleluuyaa. Ati ilmaan kee dabarsite hamaatti laattu gooftaa.
Miira gaddina magandora. Riba gaaya laba'is kaddina magaaya laba'ida. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin amma xala addiinni baate mana obboloota kootii dhaqe. Ergaa du'aa baate kan inni dhaqe maqaa Yesuus Kiristoosin ergamaan du'aa kun mana obboloota kootii irraa kan rukutame haa ta'u. Ergamaan du'aa kun jireenya obboloota koo irraa kan waraaname haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosin ba'i mana sana keessaa maqaa Yesuusin ba'i jireenya kana keessaa. Maaragaa nama diyaa. Liirra bababa dinama gaandoo. Jireenya nama kaanserii haa ta'u dhukkuba daddaatiin jireenya nama gadachuudhaaf kan dhufte hafuurri kun karaa kamiin illee jireenya namaatti kan ergamtu amma maqaa gooftaa Yesuusin gadhiisi saba Waaqayyoo gadhiisi ba'i jireenya isaanii keessaa maqaa Yesuus Kiristoosin ba'i dhukkubi maqaa dhaattee jireenya namaa keessa jirtu maqaa moggaafattee jireenya namaa keessa kan jirtu. Pira gadia labagandora labadia. Shila bagaya nama ida. Malura dina magaya labadia nama gando. Maqaa Yesus Kristosin gadis jireenya nama. Gadis organi jireenya nama keessa jiru. Gadis sammuu nama. Gadis maqaa Yesuusin somba nama. Gadis maqaa Yesuusin kalee nama. Gadis maqaa Yesuusin turuu nama. Gadis lafee nama. Garaa nama maqaa Yesuusin garaacha nama. Rukutame maqaa gooftaa Yesuusin. Aboon qabdu saba Waaqayyoo irratti. Riima diya laba gandora. Lira baba dia namaga mara dina magandora labadia shila badia namagando pros kaida namagaya lirama aduna ma eraskia laba aduma gandora labadia maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin maqaa ilma Waaqayyoo isa jiraataatiin rukutam maqaa gooftaa Yesuusin gadhiisi maqaa gooftaa Yesuusin saba Waaqayyoo abdii kan kutachiistu dhukkuba jireenya isaanii irra jiru ilaalanii akka isaan abdii kutatan kan gootu maqaa Yesuusin rukutami jireenya isaanii irraa waraanami maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin. Waaqayyo harki fayyisuu keetii haa dhaqu. Harki fayyisuu keetii mana obboloota kootii tola galu. Harki fayyisuu keetii jireenya obboloota kootii qaqqabatu. Maqaa Yesuus Kiristoosin fayyinni lubbuu kanaaf haa ta'u. Maqaa Yesuusin kaanserirraa haa fayyan. Maqaa Yesuusin dhukkubuma maqaa qabuttiin dhiphachaa jiranirraa fayyinni haa ta'uuf. Fayyisuun kee jireenya isaanii tola galu Waaqayyo. Paragadii labagaandoo. Eshala bala badia maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin hafuurri Fara'oon inni garaa jabaatee jireenya namaa duuqabu maqaa Yesuus Kiristoosin galaana keessatti kan hafe haa ta'u maqaa Yesuusin saba kee biraa kan hafe haa ta'u harki kee Waaqayyo inni galaana sanarratti hojjete maqaa Yesuus Kiristoosin diinota saba Israa'el galaana keessatti inni hambise amma maqaa Yesuus Kiristoosin diina ijoollee kee diina ijoollee kee duuqabu maqaa Yesuus Kiristoosin biraa kan hambise haa ta'u raabaskia laba aduu. Lirama dina magandora la diana magaya Yesus iplora dina mag eras kiala ba aduna magaya shi magaya na madiana magando Waaqayyo iplora spera diana magandora mara dina magaya la ba diana magando abba rumas kiala ba iskana ma aduna magaya Waaqayyo wafura Waaqayyo afurri kiadako afurri kee gara mana obboloota kootii haa dhaqu afurri kee gara jireenya obboloota kootii haa dhaqu Waaqayyo gooftaa macca haleluuyaa
هاليلويا مداو ساتين فين ساني فتو مداو كيتين يسوس كريستوس فين ساني فتو اتي دوساني دوته واقعي اتي دوساني مدوفت غوفتا وراس كدينا مغان دورا لديانا مغايا لبديا مقا يسوس كريستوس فين ساني فتو جريني ساني أبديد أنا غوتم واقعي أفور ديبريشن جريني ساني راكان جابياتو هم ندينا humni seexanaa maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya isaanii irraa kan qabame haa ta'u nagaan kee naannaa isaanii haa guutu nagaan kee laphee isaanii sammuu isaanii jireenya isaanii haa eegu Waaqayyo manni isaanii nagaa keetiin haa guutu gammachuudhaan haa guutu Waaqayyo bara baraan maqaan kee haa eebbifamu Gooftaa Waaqayyo lubbuu kana dhaggeeffatu hundumaa keessatti Waaqayyo ati waa hojjedhu dhuga ba'umsi kun Waaqayyo jireenya namaa keessatti waa hojjetu jireenya namaa keessatti yaa Waaqayyo Gooftaa humna keetiin haa hojjetu Waaqayyo ulfinni si duwwaaf haa ta'u bara baraan maqaan kee haa eebbifamu Gooftaa ammayyuu bara jireenya koo gaarummaa kee akka labsuuf gaarummaan kee jireenya koo irraan fagaatiin bara baraan ulfaadhu galanni siif haa ta'u maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin ameen haleluuyaa. Nagaan Waaqayyo bara baraan isinii wajjina ta'u obboloota koo Waaqayyo sina eebbisu eebbaaf ta'a eegaa Waaqayyo waan hojjete qabaa dhuga ba'umsa kanaanii YouTube koo amma Waaqayyo na gargaaretti erga Waaqayyo jireenya koo keessa kaa'een nan baasaa eegaa yoo YouTube kun isin gargaaree akka kana booddee waan an baasu argattanitti subscribe godhaa hojii Waaqayyo walii wajjin hojjenna obboloota koo warri Facebook qabdan warri YouTube qabdan qoodaa walii wajjin hojii Waaqayyo hojjenna barri kun bara nutti hojii Waaqayyo karaa danda'ame hundumaatiin hojjennuudha maaliif biyyi lafaa seexani biyya lafaa irratti jabaatee aggressively hojjechaa jira nuyi sabi Waaqayyos kaane hojii Waaqayyo hojjechuutu nurra jiraata karaa adda addaa qabdaniin share godhaa Facebook keessan irratti share godhaa Waaqayyo ittiin ulfina argatu seexanaaf yeelloon ittiin ta'u saba Waaqayyoof immoo jajjabina haa ta'u Waaqayyo isin haa eebbisu eebbaaf ta'a baay'een isin jaalladhaa naaf kadhadhaa Gooftaan isin eebbisu eebbifama haleluuyaa. Fada.